humni addaa Amaaraa Shiree fi naannoo isaa keessaa baafamuun ibsame. Humni addaa naannoo Amaaraa kan waraana mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti geggeessaa turan keessatti mootummaa waliin hiriiruun lolaa turan Shiree fi naannoo ishee keessaa baafamuun raayyaa ittisa biyyaa beeksise. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsa toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen humna addaa Amaaraa Shiree fi naannoo isheetti dirqamarra turan geggeessan taasifameeraaf jedhan. Waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaatti taasifamee hordofee hojiiwwan hedduun raawwatamuu jira. Haaluma kanaanis humnoonni Tigraay bakka taajjabdoonni gamtaa Afrikaa argamanitti guyyaa roobii ammajii 11 bara 2023 meeshaalee waraanaa jajjaboo raayyaa ittisa biyyaatti kennuu gabaasuun kennu ni yaadatama. Walharkaa fuudhuun meeshaalee waraanaa gurguddaa marsaa jalqabaa kunis naannoo Tigraay kaampii Aguulaa jedhamuu fi Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 36 irratti argamtutti ture. Mootummaan federaalaa fi humnoonni Tigraay waraana waggaa lamaaf geggeessuun badii qabeenyaa fi lubbuu hedduutiif sababa ta'e karaa nagaatiin furuuf waliigaltee nagaa irra kan gahan baatii 2 dura ture. Waliigalticha hordofuunis waraanni dhaabbachuun alatti bu'uuraaleen misoomaa naannoo Tigraayitti addaan citanii turan kan akka tajaajila ibsaa, telekoomii, baankii fi balaliinsa xiyyaaraa naannichatti deebi'anii tajaajila kennuu eegaluuf gabaafameera. Akkasumas humnoonni Tigraay meeshaalee waraanaa gurguddaa marsaa lammaffaa raayyaa ittisa biyyaatti kan kennan torbaanuma kana keessa ture. Humnoota Tigraay meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachuuf humnooti raayyaa ittisa biyyaa alataan naannicha keessaa bahuun walfaana kan geggeeffamu akka ta'e waliigalticha irratti kaa'amee ture. Haaluma kanaanis humni addaa naannoo Tigraay keessatti bakka qabatee turee fi Shiree fi naannoo isaa keessaa baafamuun raayyaan ittisa biyyaa beeksise. Geggeessaa humnoota addaa naannoo Amaaraa kunis Ittaamaajoor Shuum raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Abbabaa Taaddasaa fi qondaalonni izzichaa bakka argamanitti ta'uun ibsameera. Qondaalonni humna addaa bahaa jirus aarsaan hanga ammaatti kanfalame nagaa walootiif jedhame waan ta'eef haaluma waliigaltee nagaa taasifameen ajaja mootummaan naannichaa keessa bahaa jiraachuu dubbachuun raayyaan ittisa biyyaa himeera. Haa ta'u malee humni Eertiraa bakkeewwan naannoo Tigraay to'atee jiru keessaa bahuu ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa irraa hanga ammaatti kan dhagahame hin jiru. Raashiyaatti ambaasaaddarri Eertiraa loltoonni isaanii naannoo Tigraay keessaa akka bahaniif gaafachuu kan qabu mootummaa Itoophiyaati malee qaama biraa miti jechuun isaanii ni yaadatama. Humni addaa fi milishaan naannoo Amaaraa fi loltoonni Eertiraa badiiwwan naannoo Tigraay keessatti bana raawwatamaniif naannichatti ni himatamu. Hanga hanqinni ba'utti araarri dhugaan jiraachuu hin danda'u. Jarmanii fi Faransaay. Ministeeronni dhimma alaa Jarmanii fi Faransaay Itoophiyaa keessatti hanga hanqinni argamutti nageenyi fi araarri amansiisaan argamuu hin danda'u jedhan. Qondaalonni biyyoota Awurooppaa kunniin wayita Itoophiyaa daawwatanitti ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad waliin adeemsa marii nageenyaa fi araara mootummaan federaalaa fi TPLF itti jiran mari'ataniiru. Akka ministeeronni kunniin jedhanitti wayita qaamoleen wal waraanaa turan gara nageenyaatti ce'uuf adeemsa irra jiran kanatti malli ittiin dhiittaa mirga namoomaa fi akka yeroo wal waraanaa raawwateef akka barbaadan jiraachuu qabu. Qondaalonni kunniin gara fuulduraatti kutaalee Itoophiyaa yakkoonni hedduun keessatti raawwatamanii fi itti gaafatamummaa irratti gaafiin ka'uu daawwachuuf akka jiranis ibsaniiru. Aangawoota Awurooppaa lamaan kunniin simatan kan keessummeessan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonnan namni yakka raawwate kamuu adabbii isaa osoo hin argatin akka hin dabarre mootummaan isaanii akka mirkaneessu ibsan. Mootummaan Itoophiyaa qaamolee mirga namoomaaf falman kan UN fi garee mootummaa ramadee waliin ta'uun iddoowwan waraana miidhamanitti akka ramadaniin gaafateera jedhan qondaalli Itoophiyaa kun. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota lamaaf tureen qaamoleen waraanicha keessatti hirmaatan hunduu yakka waraanaan himataman. Ameerikaan akka jettutti xiqqaatus ulaan gargaarsaa banamuun fooyya'insa argameera. Waraanni badiinsaa namoomaa fi qabeenya olaanaa qaqqabsiise kun hanga dhumaatti akka dhaabbatuuf humnooti wal waraanan lamaan waliigaltee nagaa irra ga'uun isaanii adeemsa biyyoota lixaa guutuu deeggarsa argateedha. Tibba waraanicha gaggeeffamaa turetti walitti bu'iinsi akka dhaabbatuuf deeggarsi namoomaa akka qaqqabuuf biyyoonni lixaa cimsanii watwaataa turan. Firaansi tibba waraanichaa cimee itti fufesanitti waliigaltee loltummaa Paarisiif Finfinnee qabdu dhorkitee turte. Haa ta'u malee erga waraanni kaaba Itoophiyaa dhaabbachuun waliigaltee nagaa taasifameen booda waliigaltee loltummaa Firaansii dhorkamee ture kaafamuu hanga ammaatti ifa kan ta'e hin jiru.
Biyyoonni lixa waraanichaa akka dhaabbatuuf irra deddeebiin ibsa baasanii alatti gamtaa Awurooppaa dabalatee mootummaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa garaagaraa taasisaa turan. Kanaan alattis bara darbe dhuma sadaasaa irratti wayita humnootiin Tigraay gara Finfinneetti dhiyaatanitti Jarmanii fi Faransaay dabalatee biyyoonni lixaa hedduun lammiileen isaanii Itoophiyaa gadhiisanii akka bahaniif gaafachaa turan.